Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota hordoftoota tiዩbii Oromaa fi nagaan koo kan kabajaaf jaalala iddoo jirtanitti isin haa qaqqabu jechaati. Egaa akkuman dursee viidiyoo jalqabaa irratti waada isiniif gale har'a wanta barbaachisaa ta'e dhimma sooftiweerii moobaayilii akkamitti akka intarneet irraa argannu viidiyoo gabaabduu takka isiniif qabadheetiin dhiyaadhee jira. Haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turaan affeerra kiyyaa kallattumaan gara viidiyoo keenyattiin sin deebisaa jechuudha. Egaa har'a wanti ani isiniif qabadhee dhufe akkamitti akka sooftiweerii moobaayilii laaptooppii yookaan koompitara fayyadamnee akkamitti akka instaal goonuu jechuudha intarneet irraayi. Egaa jalqaba irratti wanti nu barbaachisu laaptooppii yookaan koompitarii nu barbaachisa. Kana gaafa isiniin jedhu immoo laaptooppii yookaan koompitara dirqama bitachuu qabdanii osoo hin taane gara intarneet kaaffee mana intarneet kaaffee qarshii 5 waan daqiiqa 5 hin guunnedha. Achi deemtanii tooni faayilii yookaan sooftiweericha intarneet irraa daawunloodiin godhattu. Egaa kanaafuu kan isin barbaachisu laaptooppii yookaan koompitara. Lammaffaa irratti daata keebiliin isin barbaachisa. Daata keebiliin kan isin barbaachisuuf yookaan keebiliin chaarjeriitti isin ta'a. Inni kan isin barbaachisuuf PC keessanii fi moobaayilii sooftiweeriin barbaachise san walitti konneekti godhuudhaaf nu fayyada jechuudha. Daata keebiliin irra isin barbaachisa. Kunoo kana daata keebiliin akkuma argitan kana yookaan chaarjerii isin ta'a. Sadaffaa irratti moobaayiliin sooftiweeriin irratti caannamu sun illee nu barbaachisa jechuudha. Kuni dirqama moobaayiliin sooftiweerii irratti caannamu nu barbaachisa. Egaa wantootan kana sadeen erga qopheeffannee jalqaba irratti maalni laaptooppiidha. Lammaffaa irratti keebiliidha. Sadaffaa irratti moobaayilicha jechuudha. Egaa kana sadeen argachuu waan isinitti ulfaatu miti. Egaa amma sooftiweerii akkamitti argannaa kan jedhu description box irratti isiniif hin kaaha. Wanti isaa argachuu dandeechan tokkoffaa sadiitu jira. Tokkoffaa irratti mobile driverii kan jedhamu ni jira. Lammaffaa irratti SP flash tool ni barbaachisa. Sadaffaa irratti immoo scatter faayilii kan jedhamu ni jira. Kana sadeen wanti irraa argachuu dandeechuu jechuudha Google irraa. Google irraa akkamitti arganna kan jedhu websaayitii isaa description box kiyya irra isiniif hin kaaha. Description box irraa hin argattu. Firmware jedhama. Kunoola akkuma argitan kana firmware jedhama. Kana description box irra isiniif hin kaaha. Achirraa seentanii tooni description box irraa fudhattanii downloading godhattu jechuudha. Egaa download godhattu waan salphaadha. Sadeen keessa tokko filattanii mobile driverii, SP flash tool, scatter faayilii sadeen keessa filattanii tooni tokkicha fayyadamuu hin dandeechu jechuudha. Egaa ani kunoo download godhadheetiin qaba waan ta'eefu kan jiru download godheetiin qaba. Akkaataa itti download yoo isin dide yeroo tokko tokko paaswordii irra hin gaafata. Paaswordis achumatti jira. Download yeroo gootan zip faayiliidhaan download ta'a. Zip faayilii keessan kun akkuma argitan kan asirratti hin dhufa extract gootu. Extract maaliif goonaa kan jedhuuf immoo extract kan godhamu faayilii zip ta'e tokko unzip godhuudhaaf yookaan immoo gara faayiliitti deebisuudhaaf jechuudha. Extract kan goonu. Extract godhuudhaaf xiqqoo yeroo hin fudhata. Kun akkuma argitan kana faayiliitti deebiseera. Garuu xiqqoo daqiiqaa murtaa'aa ta'e nurratti fudhachuu danda'a. Extractioniin isin extract erga gootanii ani irra daddabarseetiin isinitti argisiisa jechuudha. Extract erga gootanii kunoo amma extractioniin isa xumureera. Faayiliidhaan kunoo fidee jira. Hin bantanii driverii keessa seentu. Driverii keessa Android CDC driveriin filattu. Asitti Windows 7 hin filattu. Kunoola Windows 7 kan 64 fi Windows 7 kiyya PC'n kiyya waan duubatti hin deebistu. Ammas duubatti deebistu. Asitti hin dhuftu. Kunoo hin jira akkuma argitan SP flash tooliin asiin dhuftanii flash tooliin faayilichi kunoo extract ta'ee jira jechuudha. Asii firmweeriin filattu. Firmweerii erga filattanii Android scatter kan jedhu akka jiru hin laaltu. Android scatteriin jira. Egaa chaanaalii kiyya subscribe godhaa. Kun hin dagatinaa subscribe gochuudha. Nu gargaara isiniin jedha jechuudha. Egaa kun akkuma argitan duuba deebistanii flash toolii ammas Opera as administrator gootu.
run as administrator erga gootanii processing isiniin jedha isinii fida duubatti deebistu window keessan irratti isinii fida jechuudha extract file run as administrator erga gootanii flash tool keessan yeroo xiqqoo hin fudhata kunis kunoo akkanatti isinii fida jechuudha page keessan irratti asirratti maal gootu download iddoo jettu tana dhuftanii firmware upgrade hin filattu kanaan ala hojii biraan qabdanii eeguu qofa yeroo xiqqoo dheeraa hin fudhata download gootu internetiin garuu sin barbaachisa ammas kunoo na argitu iddoo duwwaa scrolling deemaa jiru kanarratti process godha ofuma isaatti wanti sin tuqxan hin jiru ammas formaat godhaatti jira formaat godhee raawwate flaashicha download godhaa jira isin wanti sin tuqxan hin jiru chaanaalii kiyya subscribe godhuun dagatina kun yeroo xiqqoo dheeraa fudhachuu danda'a daqiiqa 5 waan akkasii fudhata wajjumaan eegnaa gaaffii yoo qabaattan rakkoon qabu karaa inboxitiin na gaafachuu hin dandeechuu waan sin dhibe download godhuudhaaf xiqqoo sin rakkisuu danda'a garuu description box irra siniif hin ka'a description box irra seentanii tooni websaayiticha irraa argachuu hin dandeechuu yeroo baay'ee vaayirasii qabatee qofa download ta'a isin san of eeggatooni download godhaan isiniin jedha egaa kun akkuma argitan kun daqiiqa 5 waan akkasii tura inni eegdu haga dhumutti kun erga dhumee raawwate moobaayiliin keessan sooftiweeriin itti fe'ameera jechuudha erga download flaashiin kun xumure kana daqiiqa 5 6 tokko fudhachuu danda'a inni eegdu ergaa kana hiriyoota keessaniif dabarsaan affeerra kiyya chaanaalii subscribe gochuun dagatina viidiyoo hedduu fuulduratti ganaan hojjedhe isiniif gadi dhiisa chaanaalii subscribe godhu like commenti share irreen dagatina share nan irraanfadhe egaa kana irra daddabarseetiin isinitti argisiisa hin tura waan ta'eef kun akkuma argitan kana gara daqiiqa 5tti deematii jira kunooti gara daqiiqa 5tti deematii jira erga xumure complete siniin jedha jechuudha inni kunooti akkuma argitan kana complete jedheera jechuudha asirratti hin argitumi complete jedheera galatooma siniin jedha kamaaliin jedha isinii hojjedheetuman waan laaltaniif galatooma sirba tokkon sin affeera sirban baay'ee jaaladhu daqiiqaa 2 waan akkasiitiiniif sin affeera isa jira shi naala badee jira kunoo jira sirban baay'ee jaaladhu naaf dhaggeeffadhaa isiniin jedha egaa baay'ee waan hin jaaladhuuf sin affeera waan biraatti fi miti itti bohaara hidheetiin sin affeera jira egaa hagana wansin affeere isingaa fuulduratti viidiyoo hedduun siniif qabadhee dhiyaadha
waan hordoftaniif galatooma. Waan subscribe godhaan dagatina subscribe godhuu egaa viidiyoo kan isin affeereef akka itti bohaartaniif malee dhimma chaanaalii kiyyaati waliin qabatu yookaan daqiiqaa dheereffachuuf osoo hin taane itti bohaara jeetiin isinii qopheesse. Haga kanaatti waan waliin turtaniif galatooma.